Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Hidhattoonni Faannoo Wallaggaatti hundeeffaman. Hidhattoonni Amaaraa Faannoo godina Shawaa Kaabaa Salaalee fi Aanaa Dharraa keessatti ji'aan duraa yakkoota ciggaa'isaa raawwachuun isaanii ni yaadatama. Godina akka Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis kanaan dura yakkoota duguuggaa raawwataa turaniiru. Amma immoo ifatti miidiyaatti ba'uudhaan hidhattoonni Faannoo kunniin godinoota Wallaggaa afanitti hundaa'uu isaanii ibsaniiru. Kunis uummata nagaa dharraa ture kana mammoo yakkoonni akka Shawaa Kaabaa Aanaa Dharraatti raawwataman Wallaggaattis akka irra deddeebiin raawwatamaniif akka ta'e beekameera. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin mootummaatu hidhattoota Faannoo Wallaggaa keessatti hundeesse jechuudhaan kan himate yoo ta'u, mootummaan gama isaatiin hidhattoonni kunniin finxaaleeyyii nagaa hin barbaannedha jechuun farrajaa tureera. Ofii maaltu ta'uuf jira? Wayitaan Faannoodha jedhee gareen finxaaleeyyii ifatti uummata duguuguuf hundeeffamuu ibsu dhaabbileen siyaasaa mootummaa fi uummanni maal jedhaa jiru bal'ina isaa qindeeffanneerra. Dabalataan tokkummaan paartiiwwan mormituu haalli Itoophiyaan keessa jirtu hamaarraa gara isa baay'ee hamaatti adeemaa jira jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Kanallee bal'ina isaa qindeeffanneerra nu waliin tura. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo hidhattoonni Faannoo Wallaggaatti izziidhaan akka ijaaraman kanaan jessee dhaaba badhaadhinaati jechuun himate. Dhaabichi ibsa jimaata muddee 20 bara 2024 baaseen finxaaleeyyiin Faannoo akka Wallaggaatti izziin of ijaartuuf kanaan jessee qaama mootummaa ofiin jedhu paartii Bilisiginnaati jennee amanna jechuudhaan mootummaa biyya bulchuu himate. Naannoo Amaaraa keessatti waggoota muraasan darban hidhannoon mootummaa federaalaa lolaa kan jiru gareen Faannoo kutaalee Oromoo akka Shawaa Kaabaa fi Wallaggaa keessatti haleellaa banuun ajjeechaa fi miidhaawwan biroo geessisu jiraattonnii fi aangaa'onni Oromiyaa erga himachuu eegalanii bubbuleera. Torbanoota muraasan duras godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dharraatti hidhattoonni Faannoo ol adeemaa tokko haala suukkanneessaan albeedhaan yoo ajjeesan viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodamee dheekamsa kaasuun isaa ni yaadatama jechuun BBC'n gabaaseera. Godinaalee Wallaggaa naannoo Amaaraan waldaangessan kan akka Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa keessatti aanaalee Abee Dongoroo, Aanaa Kiramuu Amuruu fi kaan keessattis lubbuu namoota nagaa galaafachuun qe'ee fi qabeenya guddoo mancaasuun gareen kun himatamuu BBC'n ammaan dura gabaasaa tureera. Tibba kana ammoo hidhattoonni Faannoo izzii kutaa biyya Wallaggaa yookaan biizaa ammoo hundeessuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti viidiyoo qoodameen ibsameera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti tibba kana gaafa muddee 17 bara 2024 lixa Oromiyaa Wallaggaatti izzii Wallaggaa jechuun humni Faannoo ofiin jedhu of ijaaree durataa godhate nama Nugusee Waalelleenyi jedhamuun ibsa kennee of labsuu isaa tamsaasa miidiyaa hawaasaa irratti darbeen dhageenyerraa argineerras jedheera. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti Oromiyaa keessatti Faannoo aanyaa yookaan kwaalitii fi baay'inaan hiddaa gadi fageeffatee humnaa jabaa ta'e akka ijaaramuuf bara 2019 irraa kaasee mootummaan loojistiikii fi maallaqaan deeggaraa ture jedheera. Hidhattoota woboo balleessuuf duula qurxummii balleessuuf madda bishaanii gogsuuf jedhuun eegalee akka deeggaran hidhattoonni Faannoo daangaa Oromiyaa keessa akka socho'an godhamuu himeera. Ammas ijibbaata qurxummii balleessuutiif jecha finxaaleeyyiin Faannoo akka izziin Wallaggaatti of ijaartuuf haala kan anjeesseef qaama mootummaa ofiin jedhu paartii badhaadhinaati jennee amannas jedhee jira. ABO'n raayyaa ittisa biyyaa hidhattoota kanaaf tumsaa gosa hundaa taasisuun loojistiikaan gargaaraa akka jiru addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n karaa caasaa isaa mirkaneeffatee yeroo adda addaatti uummata hubachiisaa ture jedha ibsi addi bilisummaa Oromoo baase kun.
Dhaabbichi uummanni mootummaa fi hidhattoota irratti of ijaaran kanaan dura akka dhaabbatus dhahamee jira. Gama kaaniin mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoonni faannoo kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwataniif waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBOtiin himata. Waraanichi uummata irraa meeshaa saamee harka duwwaa hambisuuf haleellaa hidhattootaaf saaxileeras jedha. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa adoolessa darbee yaa'ii caffee irratti wayita dubbatanitti uummanni hidhattootaan akka kan hiree uume shaneedha jedhanii turan. Humni kun uummata keenya hiikkachiisa. Sodaa itti naqaa humni finxaaliyyaa ammoo dhufee uummata harka duwwaa jiru ajjeesaa ba'e. Shaneen galgala hiikkachiisee haala mijeessaa finxaaliyyiin ammoo ganama dhufanii ajjeesuu uummanni keenya kana keessa ba'e jedhanii turan. Obbo Shimallis Abdiisaa pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraattis ajjeechaa gara jabinaa raawwatameen wal qabatee ibsa kan kennan hoogganaan kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa mootummaan nageenya lammiilee tiksuuf finxaalessaa uummata nagaa irraa adda baasee tarkaanfii barbaachisaa ni fudhata jedhanii turan. Viidiyoo tibba kanaa miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodameen hidhattoonni faannoo ammaan dura sochiin Wallagga keessatti taasisan bittinnaa'aa waan ta'eef izziin ijaaruun akka barbaachisee ajajaa damee kanaa ta'uun kan filatame ammoo Nugusee Waalelliin nama jedhamu yeroo dubbatu dhaga'ameera. Godinaalee Wallaggaa keessatti sababii hidhattoota finxaaleeyyii faannootiinis ta'e kan mootummaan ABO shanee jedhee waamuun sababii waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatee bakka jireenya isaanii irraa buqqaafamuun miidhaa garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuun gabaafamaa tureera. Dhiyeenya kana ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO kan obbo Sanyii Nagaasaatiin durfame jidduutti waliigalteen nagaa mallatteeffamuun ibsameera. Haalli kunis keessattuu godinaalee Wallagga Bahaa keessatti nagaa deebisinnaa jedhamee kan abdatamee ture yoo ta'u, amma immoo finxaaliyyiin faannoo naannichatti izzii haaraa hundeessuu himaniiru. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu tokkummaan dhaabbilee siyaasaa mormituu Itoophiyaa haala qabatamaa Itoophiyaa gama hundaan jiru ilaalchisee ibsa baasaniin haalli biyyi keessa jirtu hamaarraa gara baay'ee hamaatti adeemaa jira jedhan. Tokkummaan kookaas jedhamuun kan dhaabbilee akka Qophaa'e fi ABO dabalatee dhaabbilee 6 of keessaa qabu ibsa muddee 19 bara 2024 baasaniin haalli siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa guyya guyyaan haala hamaarraa gara baay'ee hamaatti adeemaa jira jedhan. Mootummaan badhaadhinaa siyaasni biyyattii kana cuucuuf qollifatuu fi bittaa dhaaba tokko qofaa jalaa akka galu gochuun dhaabbileen mormituu gahee irraa eegamu akka hin baane danqaa uumuu ibsichi eereera jedha BBC'n. Gama dinagdee biyyaatiinis silaa misoomaaf osoo ooluu maluu waraanaa fi nageenya eegsisuurraa akka ooluu godhameera jedhan. Qaala'insi jireenyaa humna uummataan ol ta'ee roorroo fi abdii kutannaan haala hamaa ta'een biyyaa baqachuun filannoo akka ta'u gochaa jira jedha ibsi rakkoo gama dinagdeen uummanni keessa jira jedhu yoo ibsu. Hawaasummaan hojii dhabdummaan buqqaatiin dhaabbileen hawaasummaa dadhabbiin hojjettoonnis roorroo keessaa erga galanii bubbulaniiru akka ibsa dhaabbilee kanaatti. BBC'n akka gabaasetti dhaabni biyya bulchuu uummata bu'uura amantii fi sabummaan gargar qoodee wal shakkuu fi walitti bu'insaa saaxiluun bitamaa ta'ee akka jiraatu gochuutti jira jechuudhaanis ibsaa dhaabbilee mormitootaa kana gabaaseera. Itti dabaluunis uummata walirratti bu'insaaf kakaasaa waa'ee haqaa yeroo cimsaa waraana kahee marii nagaaf kutannoo osoo hin qabaatiin waa'ee marii biyyaalessaa haasaas jedhanii jiru. Gareen kun keessumaa naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Somaaliyaa, Affaar, naannolee kibbaa fi bahaatti waliin jireenya hawaasaa nagaa qabeessa ture dhaabni biyya bulchuu jeequutti akka jiru ibsaa dhaabni paartiilee mormituu biyya Itoophiyaa. Mootummaan bu'aa siyaasaa yeroof wanta gochuutti jiru dhiisee fakkeessuu keessaa ba'ee waltajjii siyaasaa biyyattii hunda hirmaachisaa gochuun waltajjii marii amanamaa qaamolee walabaan durfamuuf haala akka mijeessus gaafataniiru. Waraana babal'ataa jiru atattamaan akka dhaabbatus waamichaa dhiyeessaniiru. Manni maree dhaaba biyya bulchuu dabalee dhaabbilee siyaasaa hundi miseensa itti ta'anii sirna paartii danuu jajjabeessuuf hundaa'ee ga'ee isaa baachuu caalaatti bitamaa dhaaba biyya bulchuu ta'eera jechuunis komatanii jiru.
dhimma raawwachiisaa dhaaba biyya bulchuu ta'uun dhiibbaa guddaa jala galeera jechuun adeemsi kun akka sirratu waamichi boordii filannoof dhiyeessanii tures deebii dhabuu ibsanii jiru. Dhaabbileen siyaasaa kunneen qabxiilee ijoo rakkoon Itoophiyaa gama maraan hammaachaa deemuusaa agarsiisa jedhan kan tarreessan yoo ta'u, seera ittiin bulmaataa miidiyaalee fooyyessuuf maqaa jedhuun yaada bilisaan ibsachuu quucarsuun dhaabbilee laaffisuutti jira jechuun mootummaa komataniis jiru. Sababa kanaatiin ogeeyyiin miidiyaa quuqamtoonni mirga dhala namaa fi aktiivistoonni fi namoonni siyaasaa dararaa hidhaa darbees baqaa fi du'aaf saaxilamaa jiru jedhanis jiru. Dhimma haqaa yeroo ce'umsaa ilaalchisee yaada kennaniin ammoo qindeessummaa mootummaatiin caasaan haqaa yeroo ce'umsaa hundaa'u koomishinoota amma dura hundaa'anii fi bu'aa fi gabaasa malee diigamaniin alatti faayidaa hin qabu jechuun adeemsichi hunda hammataa fi amanamaa akka ta'uu qabus gaafatanii jiru. Gama kaaniin qaamoleen kabaja mirga namoomaa fi ijaarsa sirna dimookiraasii leellisan rakkoo argaa jiraachuu kaasaniiru. Hojjettoonni dhaabbilee kanaa siraarfamaa fi dararaa hanga du'aa ga'uu argaa jiraachuu ibsaniiru. Misoomni akka ta'utti hin karoorfamne lammiilee buqqaatiif saaxilaa jira jechuunis hojiilee misoomaa mootummaan hojjechaa jiru rakkoo mudachuu ibsaniiru. Rakkoolee biyya keessatti dhaabni biyya bulchuu raawwachaa jiru cinaatti hariiroon biyyoota ollaa gaanfa Afrikaa fi dippiloomaasiin idil addunyaa tarsimoo fagoo ilaaluu irratti bu'uuramuu dhabuurraan qormaata keessa galeeras jedhu jarreen kun mootummaan waraanaa akka meeshaa itti bituutti fayyadamuurraa gara gaafatamaa mootummaatti deebi'ee biyyaa fi uummataa atattamaan badiirraa oolchuun waamicha yeroo hin kennamneefidha jedha waamichi waliigalaa dhaabbileen ja'an waliin baasan kun. Dhaabbileen siyaasaa kunneen Koongirensii Federaalawaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Paartii Dimookiraatawaa, Hibir Itoophiyaa fi sosochii biyyaalessaa Walaayittaa Madirakii fi EPRP faadha. BBCtu gabaase. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Saatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.